Biraati jira. Ani gaa'u salphisaayi. Ollana qolira qaba. Alfiyyee bakka achitti manirra tare ollana qolira qaba. Akkuma olloomatti malee waan biraa miti sibii dhufii miti. Indi badhu baqaa'ee halaas kana booda. Ayyee lubu. Garuu immoo anallee ta'e shamarran birallee ta'e guuranii hin qabdi moo hin qabdu jaanii gaafatuun seeraan ala maaliif ifumaa nama kasaa guuran obboleessa keessan tun irraa guuraa yookaan ilma keessan tun irraa guuraa. Obboleessa biyya fudhatee nan galchu an haga dhawaayyuu nagarre. Muteen dhaqu martu kulla. Amma dubbiin ijoon kaasuun kaafte kana ufumaa keessaa guuranii hin qabdu namaan jechuun maqaa nu balleessuu dhiisaa yookiin nu dhiisa sirrii jette walla. Sorry. Isin immoo kennaan hin dubbannu. Yaanni yaada deeggaramu amma shamarran as jala jirtan warri dubrummaa qabdanillee nuu kennaan dubbannu. Dubbannu. Taa'aafillee guuruu feetanii. Wal qixxaa'uu qabdan. Ani illee tasmaamaa kana yoo carraan dhage. Asuu barate hayyuudha wallahi. Gorsa asuu kana hojii ta'uu ijoolleen dhiirallee waan argatanii dubbatina warri shamarranillee qabatanii hin taa'ina. Amani Hundi haa wal qixxaatasuudha. Doktor ani gaafiin isinii qaba. Gaafadha. Wanni tuni halkanuma tokko malee waluma qixa maaliif waan kana namni akkana barbaada? Jechuun amma gizee iPhone kun haarawa dhufee kaartoon irraa eeggatteetiin xalabaan bitattuu fi kadalage yeroo bitattu tokkore anuma. Miirri jiru bakka homa haarawa kaartoonan bitteetiin ufii keetii irraa bantu sanii fi kadalage bitachuu jechuudha malee inni hojiirratti tokko bakka hunduu ima bilbila amma silkiin hunduu si galee akkasuma. Isa bicha alle miti asli makina aroogee itti bittu beeyta yoo sochooti yeroo baay'ee oftee jettu meeshaa si gaafata. Wama harka namni tokko qabate hoyyoo waan harka keetti dullooma. Malee kan namni biraa ofii lamoota aroogee bittu sunni waa caccabsa yeroo baay'ee. Yaa ammallee maali beektaa wanni ofii dura qulfii itti kette konkolaataan oofaa turtee fi konkolaataa namni bira qulfii itti kaa'e bittee qulfii itti keetu tokko miti mariin jabaachuun malaa maalidha. Bakka kama ofii leenjifatte wayya amma bakka biraatitti leenjitee dhufte akkaataa isteeppii wal dhabuun malaa. Wal dhabuun malaa. Yaa qulfillee wal dhabuun malaa yoo bakka rakko. Baay'eedha akkasuma jechuun baay'inaan harka dhibbarraa harki 99 akka hin qabnetti amananii hin qabdi jee hin amanu. Takkallee dhugaan dubbadhaan haqarraa harrabanii rabbiin. Taataaf godhamee kuma soddomgeessa. Takkaa sobeen beeku. Koppiliin killee godha jira. Hin jaamata taate takkaa irraan fudhannee mee takkaati. Mee Oye dhiirri asli takkaan seenaa ajaa'ibaa ho'isitti nu beektaa nama ay gubbatti nu beeknu. fudhanneet. Nama ay gubbatti nu beeknu beektaa micattee janajjanee hoteela fidate. Wallahi paantii bichaan fiigaa nu dhufe hoteelaa bahe hin qabdedha. Dhiirri amma rifatu eegalee jira shamarri yoo waan akkasiitu qabaat. Wallahi ajaa'ibatti bakka taasifaa kutteertu irra dhiiraa kunniin. أعوذ بالله Darajaa gubbaa irra ture beektaa inni lammaffaa irra nu jala jirra. Wallahi achi nu dhufe paantii hin qabdi nu jira. Dhiirri waan kana akka isin akka qabdan dhiirri taasifaa kunnee jirra irra dhiiraa hin qabdan jennee osumaa qabaataniin. Maal jechuun silaa inni intala duurumaa qabduuf jala kireeffate haaramatti. Na isin awonna wal mokkoranii ada argee jennaan rifatee baaragee nu dhufe. Aha ni qabdi jechuudha isin. Ni qabde amanaa bakka wannaatti ta'e akka ajaa'ibatti fakkaata. Yaa jechuun baran himeetiin jira amma dhalaan sadii uumaatan dubrummaa si jabeeffattee argaa qabduu fi kan osoon heerumin dhabdee fi ta heerumtee dhabde. Si galee amma dhalaan hundi dubrummaa isin kan itti jechuus hin dandeenyu si galee hundinuu dubrummaan qabdi jechuus hin dandeenyu garuu dhalaan wal keessa jirti. Ani akkana asirratti dhalaa osoon heerumin dubrummaa dhabde san akkam fuuneen jaadhirti adamii akkatti dhabdu. Maaliif akka dhalaan biraa dubrummaa si bakka deemtutti hin kannine. Akkasitti nasriyyee atilee dhaabbattee hafta kan nuti fuudha. No jechuun yoo nu son
kun maalirraa na fuudhaa maalirra laalachuuf na fuudha maaliin hima seenaati seenaa warra keenyaallee balleesse Adam madruma qabaachuu daree seena nasriye qabaachuu adama qabaachuu dhaggeeffadhu dhalaan osoo hin heerumin durummaa dhabde fafooyte yaa anaas haa ta'u yoon osoo hin heerumin dhabe yaa fafaa yaanillee akkana fuudhe No, amma yaa. Anaaf haa ta'u miti amma fakkeenya nu fudhatin UR qabda moo hin qabdu? qabbe ani mataa irraa naasoine nasraallee yoo tahe yoo osoo hin heerumin durummaa dhabde wanti Barumsa gisee barumsa yoo barsiisan ofirraa kaanii barsiisan ofirraa eegaliin qabda moo akkanumaan teettee aktiivistiidha jettee miskiintota irratti murteessaa jirta. No, doctor yaani barsiisaan dhaggeeffadhu asli mana barumsaatti barsiisaanii qubee abaacaadhaan baradhaa jeefirra barreessaa jalqaba. Lakki. Yaa barsiisan waa'ee ufiin barsiisu waa'ee barnoota barsiisa malee. Ani barnoota Doktor maal seetamee akka amma haasaa Nasraa irraa argetti Nasraan an heerumee jaarsuma kiyyaa dabarsee Heerumeetiin kennee dhabee. Akkas. Jara keenya yaadni Serious ittiin boona kana. akkas. Yaadni kan yaada bareeda obboleettii teenya wallahi galatoom. Maaliif intala Ittiin boona dhalaa wallahi. yaada kana dhalaa Oromootii dabarsuudhaaf hedduu bareeda. Maaliif dhalaan heerumtee dhabdee takka hireedha quba qabaadha. Eegaanii fi namni tokko si faradee si halaalin ni kaasi godhatee durummaa sirraa fudhatee san hireedha. Akkana. Ammoo hamtuun kan haa malee kan ni tuqana akkan taanetti yoo si harkaa bee wanni kun hin deebu jara keenya. Dhaggeeffanna. Waan hin deebine kana ka koflumaa fi dhungaatu naana fuudhamu kana ciniintanii dur namni soogiddafaa nyaatu waan akkanaa kana dur gaaf zamana dur manguddoo jalaa akka dhageenyutti soogiddu kun badanii beeytanii dhiira waan kana. Akkasitti qabattee achiin ga'uun humaa rakkoon qabu. Ammoo eegee heerumtee dhabdee edoon heerumii dhabiin humaa rakkoon qabu. Okkee ta dhiiraa hoo amma rakkoon guddoon shamara edoon taane Addanan bi'a. ta dhiiraa kanaa kan bakka hin seeqan. Hafuutu tana. Sabrina Jamal. dubbiin nu dhufu. Warra dhiiraa Laala jira keenya. Ka dhiiraa kuni qulfiillee hin qabu hasxaallee hin qabu. Sabrina eeggatu bareeddu. Sabrina ergatu. Ka dhiiraa kana hoo akkam goonaadha. Nuti hoo qabnee Dhiirri ni kan taa'uu dhiiraa dandeenya. gaafatamuu qabu lakki dhiirri gatee gala malee fuudhee galama dubartii maaliifi yoo amma waa balleessitee takki ilmoon garatti hafuun mala diqaalaan mana balleessiti zarii balleessiti dhiira yoo taate gatee gala malee homaanuun gale waan ta'eef qoratamuu qabu fur dimokiraasiidha. Bakka warri dhiiraa isin wal gaafadhaan bakka dhalaa bu'eetiin dubbadde bakka dubartootaa abbaa qubee siif beeka waa'ee deebisaa asliin kana siif beeka. Abbaan qubee amma yaadni kiyya sii galee Naagale akka jaban naagale doktare achumaanu guduunfaan si dhufuufadha. Guduunfaan si ergadda ilma ajaa'ibaatiin qabaanii si maashaallahi. Asbaanii dhufan. Wanni jiru doktari dhalaani dhiirti fuutee galtii jedhe. Waan fuutee galtu tana hoo ati hoo tanuma halaali inni hooytu xiqqoo amma fakkeenyaaf. laa dubartiin fuutee sitti hin galti dubartiin qeessi balleessiti fakkeenyaaf amma jaarsaaf jaartiin chiis yoo walirra goote haa jennu amma isii chiis irratti gorsaa yoo itti hafe namichi sun diqaalaa guddachuu garuu inni immootu bareetti gannaqee gatee gala waan ta'eef wanni qe'ee balleessu hin jiru jechuu wanni zarii Isa bichaayyuu miti doktor maal seeta dhiiraa fi shamarri walittuun dhufan maaliifi dhiirri amma yoo uma fedhayyuu ta'e uma fedhayyuu yoo godhe durrii hemmaan fedhayyuu ani durbummaa qaba yoo jedhe jecha isaa santu dhugoomsamaa fi malee akka shamaraa san shamara hin qaba yoo jette waa cheek gootee kaatee qabduuf qabaachuu dhabuu isii irraa fudhatta. Garuu dhiira wanni cheek gootu hin jiru. Hin qaba jennaan hin qaba. Shamara immoo hin qabaa sanitti hin amantu. Waa cheek gootu malee. Ka dhiiraaf shamaraa walitti hin dhufu. Yeroo marayyuu shamarri yoo qabaatte qabaachuu isii murtaa'aaf malee afaaniin hin qabaan hin murtaa'u. Dhiira yoo afaaniin dubbate hin qabaan yoo takkaan dalayne yoo jedhe hin murtaa'a. sooddaa welkam sooddaa Taataan godhamee haa Oromoo koomaan taatan seessin. Yeroo takka illee fumaan beektanii waan takka hin godhan. Ajamoo Dr. Asli, assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Ante bannaa suuraa kee tokko argee feesbuuk irratti akka malee gabbattee jirta sila. Borci hunda baatee bar maasha Allah. Masha Allah.
akkana itti akkaan ammas diranuu gabbadhu nan godhin gaa doktar. Dhugaa rabbi dhuguma borcii duraan su'uudittuu maraa'ii kana dhuyidee ruuza kana lukkuu kana nyaattee baasii baafte eessa jirta qabe? Du'aan jira du'a. Qatar. Oh, masha Allah. Abo rabbi hireessi haban rabbi ureessi adeeressu habibi mangisti nagaa. Amin nagee wallahi kuno hundi keessaniitu assalaamu alaikum. Addee haga do'aa kan dhayxe ufulleen taragaaggaate beeytaa nama guddaa taate yaa'ii dhiibtee minama ciqii. Maali marfee wayii waraannatte marfee nama yaadaa nama godhu. Wallaahi gidee hunda taasifama beeyta. Si mucaan kun maaluma argate. irratti ilaallaa nama yaadaa yoo ta'u barbaannee tokkoffaa irratti Dr. Aslii faa fakkeenya godhadha akkuma siin jedhe gaafa duraasitti hime. Kanaaf anis akka Aslii kana ta'uu qaba, akka Aslii kana nama yaadaa ta'uu qaba, akka Aslii kanatti nama gartee tasgabbaawaa ta'uu qaba jedheeti si faa fakkeenya godhadhee akka keessan ta'uuf tattaafadhe. Ani ammallee ganaa naaf hafa jedhee yaade yaa eega koomentii naaf kennitee ati ragaa naaf baate alhamdulillah. Asli nura gata ay mat ise anille yo ya id ise te difte dalagatti gor. Amma asli ki amma wala masi talabadda. Eh. Tokkoffaa yookaan natti fuudhu yookaan jaartii duraanii natti deebistee naa fidu waalamee kana irratti amma sirra dhiisee jira. Maaliif kakaanii ofirra godhee amma bakka galee jira amma akkuma jedhee yaa sammuulee jijjiirradhee jira. Amma waalameen kana keessaa tokko naa filadhu ati nama meeqaa kan irrattis ta'u waada akkanaa galtuun barbaada. Wallahi naafi maan inda naafi wallahi namni akka naafi jiru an dura naafi si kadha lakke anta biraa si hin dhaqqabu hin argattu akka naafi hin jirtu beeyta. Akkam doktar yaani jechuun akkami Oromoon maali? Obboleessoo naafi nama bargisee rakkattu argita jedhee an duraan naafi qubna garanyaan see wallahi. Nama gidee rakkoo wayii sitti galte argita amma nasraa tana wajjin nyaanne afaanii dhiyyiti malee baxaam itti qubna garanyaadha. Amma gidee maallaqni dhukkubsan nasraan na kadhattee wallahi biloo kufirraa nagoo ta'in beeyta. Amma ijoollee muraasa argan gidee rakkoo argita beeyta nama kana. Nama namummaan isaa wantum namni bar haasa'uumi nyaatee dhuguumi udaanumi uffatee deemuti nama gizee gammachuu keessa jirtu firaaf diina kee nama namummaa qabu addaan hin beektu si galee nama namummaa isaa sa'uma horuun nama qubna garanyaa ta'u yeroo rakkatti ergita nama waggaa 20 keessa erga biyyaa bahe waggaa 20 gadda gizee rabbi rahmata isaanii agaruu maadarii na jala dhukkubsatte takkaa rakkadhee beeku nama asirratti wal barree miliyeena kana keessa nama 30 nama 50 ta'u argee jechuu nama qulqulluu bakka ibin bakka warra akkuma ijuma akka eenyutti akkuma seenaatitti ilaalu jechuudha. Umriin haa wal caalan malee. Warra san keessa amma achi keessatti argamti amma naafiin namoota baay'ee jira beek. Yoo sitti himte sitti himuu malaa yoo sitti himuu baattellee finfinnee tana miilaa mataa waliin geessee dawaa dhabdee achitti dhayitee dhaachisaa turtee faallarii faa achitti gizee isaan dadhaban buna dhaabdee fi akka hirribni hin qabne halkan geessaa fi turtee. Arafaatiin fa'aa geessaa turte mungkin sitti himuu mala sitti himuu dhabuu mala. Si galee kanaafi mucayyoon jaartiteeti bareeddullee namummaa isillee mootu oromummaa qofa biyya tokko naannoo tokko ta'uu qofa waliin beeknu onlaayinii kanatti wal baranne anaaf naafi faatillee si galee. Gizee ibin rakkattee argitu mootu wanni sun waan sii ta'an. Kanaaf amma tabiraa irratti caarataa fiduu osoo hin taane I hope yoo isin rabbi walitti isin araarseetiin si bira dhufte gammachuun kiyya guutuu akka ta'u akkasii jechuu barbaadetti. Filannoon qabdu niitii filannoon qabne naafi. Naafi firisti naafi jedhamni hundi la koomentii. Si galtee amma? Yaa. Yaa. Maashaallah. Asli keenya waan akkaan arge isaan irraanii hedduu walirraa deeman xiqqoo
yeroo walitti deebi'anii waliin dhaabatu. Amma isin lamaanuu qabbanoftanii bara osoo walitti deebitanii nagayaan bultii itti hawwatan amma jijjiirama jira. Isinlee nama guddaa taate. Meediyaa kana dubbii qopheessaa. Margaa maduraataaf feemasii taana jettanii osuma asirraa iyyitan bultii uf diidanii beeyta rakkoon akkam. Yaa agarte. Amma isin lamaanuu fammantan illee nama yaadallee taatanii wallaahi rabbi walitti isin araarsu hamtu jidduu keessanii rabbi akkatu wallaahi. Aamin ji alilleen takka jidduun buufan obboleeyyan keenya maaliif inni lachuutu ilmaan islaamaati ilmaan oromooti ijoollee tana gaafa dura waliin dhuftanii